jaalala fakkeessee onnee kiyyaate. Maqaan koo XY kanin jedhamu kanan dhaladhee godina Horroo Guduruu Wallaggaa magaalaa Shaambuu keessatti yeroo ta'u barumsa koo kutaa 1 hanga 8 magaalaa Saqalaattiin baradhe. Anis fedhii kootiin barumsa addaan kuteen biyya alaa deemu malee jedheen maatii koo waan rakkiseef maatiin kiyyas fedhii koo naa guutanii anis biyyaan baattini malee biyya yeroon turetti barumsa kiyya hordofuu malee waa'ee jaalalaa yookiin hiriyaa qabachuu waan tokko waan hin beekun turre. Haa ta'uutii biyyaan baargan deemee booddee karaa toora miidiyaa hawaasummaa karaa feesbuukii mucaa magaala bifa isaan akka nama hawwatu tokko waliin hariiroo keessa seenne. Mucaan kun haalli dubbii isaa nama jireenya fuulduraaf kaayyoo guddaa qabu fakkaata. Baay'ees akka na jaallatu natti hima. Ogummaan jecha afaan isaatii soqamtee lafan buutu. Yeroo fuulduratti karoorsu nama har'arra taa'ee waggaa 15 hanga 20tti jiraachaa jiru fakkaata. Haaluma kanaan anis innis jaalala keessa seennee yeroon an onlaayinii irraa sadhabu mataatu na dhukkuba. Innis yoo na dhabe nagaa hin argatu. Maatii koof dur torbeetti si'a 2-3 kanan bilbiluufi ture ergan isaan hiriyyummaa qabadhee maatii koof dhiiseen bilbila qarshii kootti guuteen hiriyaa koof si'a baay'ee bilbila ture. Isaaf otoon bilbiliyyoon bule keessi koo na jeeqama. Hojiinis natti hin tolu. Haalli deemsa keenyaas jireenya waliin jiraachuuf karoorri keenyi caalaatti cimaa dhufe. Ani isa malee inni ana malee jiraachuu akka hin dandeenye waliin haasa'uu jalqabne. Erga kana waliin murteessannee booddees wantoota gara fuulduraatti mana keessa ittiin jiraannu karoorsinee ammumaa hojjechiisuuf irratti dudubbanne. Innis haaluma kanaan otoo jirru kan meeshaa ittiin jiraannuun hojjechiisu qarshii ergii naan jedhe. Anis keessa kootti wanti kun jireenya koo fuulduraatti waanuma naaf hin hafne dheedeen tole jedheen hanguma inni qarshii na gaafate maqaa isaatiin hin erge. Ani jaalala qulqulluu onnee dhugaadhaan waanan jaalladheef hin nagana yookiin yaada isaan jijjiireedheen homaa waa tokko shakkiin hin beeku. Jaalachuun koo lafa kanarratti inni ana nama jalqabaadha. Hiriyoonni koo bara kana jaalala qarshii malee jaalalli dhugaan hin jiru yeroo isaan naan jedhan jaalattaniin beektaniin jedhaani. Akkuman qarshii ergeefiin haalli isaa guutummaa guutuutti natti jijjiirame. Imo WhatsAppii fi Facebook isaa irratti suuraawwan shamarran garaagaraa maxxanfachuu jalqabe. Anis suuraawwan kunneen kan eenyuutii jedheen yeroon isa gaafadhu gaafii kan obboleettii koo gaafii intala daadaa koo jedhee na goyyomsuu jalqabe. Ani ammas dhuguma se'een suuraan kun kan fira isaa ta'edheen laphee kootti namane. Nama biraas anarratti jaallata jedheen guyyaa tokko homaa shakkeenis hin beeku. Haa ta'u malee garuu dhugaan ni qallatti malee hin cittuu akkuma jedhan mucaan kun asuma biyya Dubaay keessa hiriyaa akka qabuu fi isheetiin illee jaalala dhugaa otoo hin taane qarshiidhaaf akka inni ishee jaallatu hiriyoonni koo harkaaf harkatti mirkaneessanii sagalee isaanii fidani. Anis guyyaa kanaa kaasee isarraa addaan hin cite. Hiriyoonni koo yeroo hedduu waa'ee isaa yeroo natti himan lakkii sobdaniitii yookiin inaaftaniiti jedheen guyyaa baay'ee isaan waliin walloleera. Onneen koo jalqaba isaaf waan banamteef ammayyuu baay'een isa jaalladha. Haa ta'u malee garuu wanta an hin yaanne waan narratti raawwateef jaalalaaf abdiin qabu narraa kute. Yaannii fi qalbiin koos na cabe. Sababa isaatti maatiin koollee guddaa natti mufatani. Yeroo ammaa kanatti namni waa'ee jaalalaa yeroo natti kaasu jechuma isaan jaalladha malee ani jaalalaaf bakka hin qabu. Abdiis irraa kutadheen jira. Deebi'ees hinna qaba ta'edheen yaaduus hin danda'u. Isin yaalammii koo jireenya jaalalaa koo akkan sirreeffadhuuf yaada keessaniin na gargaara. Dhuguma jaalala hundumaatu akkasimoo kan koo qofaatu akkas ta'ee hafe. Jaalala fakkeessee qarshii narraa barbaacha onnee kiyya hate. XY Saawud Arabiyaa irraa nagaatti. Leeyyaa armaan duraa irratti argitan